Maqaan kiyya guddataa Hinikkaa jedhama. Adda hiree argadhee waa'ee jagna keenna, hayyuu keenna, beekaa keenna, beekaa beekota, beekaaf hayyuuf jagna jireenyi isaa jireenya ilmoo Oromoo rakkoo keessaa gara bilisaa baasu, dukkana keessaa gara ifaa baasa, garbummaa keessaa gara qulqullinnaa baasa. Nama jireenya ofii hunda haga biyya kana yennaa jiru irraa jala qabee waa'ee mataa isaa duntaane waa'ee keenna hundaaf quuqamaa ture. Adda ammoo akka ixaa ta'e hundi kennaayyuu hin boqanna. Seenaa hojjate, seenaa jiraate, nama nurraa boqate, biyya Ameerikaatti, biyya Kanaadaatti boqate, biyya Kanaadaattis, biyya Ameerikaattis jagnoota kana, janna keenna kana sabni keenna walitti qabame biyya ambaatitti kabajaa addaatiin seera godhaniiraniif. Saamu'eel Tufaa jedhama, jaarsa biyyaati. Profeesar Amdeessaan nama nu guddise, nama ijoollummaa irraallee nu barsiise. Janna barnoota Arsee Masarata Timirtii warra jannoota jalqaban keessaa isa guddaa duraa tokko. Maqaan koo Jamaatu Latusoo jedhama. Jaarsi Profeesar Amdeessaan abbaa keenyaa. Daayifooraan biyya alaallee organni boqotee irraa biyyatti galchuuf halkanii guyyaa dhama'ee hagadhaa itti jiru rabbi isaanii haa kennu. Maqaan kiyya Dhaqqaboo Daalee jedhama. Jiraataa magaalaa godina Arsii Lixaa magaalaa Nageellee Arsiiti. Iddoo kanatti amma ibsilaa ta'aatiin jiru maatii fi koreen sadarkaan jiru alaallee nama qabnaa Finfinnee irraallee obboleessa keenya obbo Saamu'eel bakka bu'anii iddoo kanatti argamanii fi janna keenyatu nurraa du'e, hayyuu addunyaatitu nurraa du'e, qabsaa mirga namaatitu nurraa du'e. Qabsaa mirga nama waan guddaa addunyaa tanaaf hojjate yoo dhabaniitiin jedhani kabajaa isaa malutu ta'uu qaba waan taateef kabajaa nama akkanaatiif malu taasisuu fi qophii guddatu taasifamaara. Obbo Tashooma Jibichoo jedhama. Profeesar Amdeessaa Tusoo abbeeraa kiyya. Koominitiin biyya alaa biyya garaagaraa jirtaniif hawaasni Oromoo nu bira dhaabbattanii sirna gaggeessaa isaa ganama galgala osoo hin dadhabin biyya keessaa biyya alaa irraa kaatanii hagaasii nu waliin turtan kabaja guddaa isiniif qaba. Karaa nama boonsuun seera godhaniiraniif biyya ambaatitti namni keenya iddoo hundaa walitti dhufee jechuudha. Akkuma hawwii isaa ammoo reeffa kiyya biyya kiyya na galchaa jedhee waan inni dhaamateef reeffa isaa maatiin isaatiif firri marti fuudhee biyya isaatitti Nageellee Arsitti galchaaran. Sanbata guddaa kana reeffi isaa akka iddoo itti awwaalchaatitti awwaalamu sa'aatii gara 5titti pilaanii qabna. Adda biyya alaatitti darbanii akka biyyatti galan warri achi teettanii Ameerikaatti waa mara qindeessitanii akka isaan as nuu galan gootan maru ulfaadhaa. Waan achitti hojjettan mara argineerra nullee asitti qophee barbaachisu goone janna keenya kana fudhannee geggeessuuf qopheerra jirra. Akkasumas uummanni asiillee ka Finfinnee irraa haga Arsii Nageellee koreen dhaabatee walirraa fuudhuurra jiranii. Akkuma dura jedhameetiin jedhee warri alaa seeraan kabajaa maluuf hayyoota addunyaa kan qabdu hunda sabni kun qabu hunda waliin waamanii nu geggeessaniirani. Nus akka biyyaatitti simachuuf qophii irratti jirra. Nageellee irratti illee koreen dhaabatee Finfinnee irrattis koreen dhaabatee qophiin barbaachisu. Hayyuu qaanqee isaan facaasaniin adda namni martinuu sadarkaa gaarii irra gaheetiin jira, jiruu gaarii keessa jiraataatiin jira. Kun hundumtuu waltajjiitti ibsamu, waltajjii irratti baratamu waan ta'eef kana irratti namni martinuu bahee kabajaa nama kanaaf malu ufiif kabajaa akka laatu waamicha maqaa koreetiin dhiyeessina. Oromoo obboleessa keessa bira dhaabbattanii akkasuma sagantaa gaggeessaa isaa simannaa gaafa dilbataa godhamu irratti sabaaf sablammii wajjin jirtan Oromoon hundi
nu faana taatanii sirna gaggeessaa isaa waan nu qopheessinellee hundaa akka qoddamtan akka sirna awwaalchaa irra nu argamtan ka jedhu kabajaa guddaan maqaa Oromootiin isin gaafadha. Warra keenya biyya ambaatitti Oromoon diqqoon jirtu seenaa guddaa yoo godhan nama nuu jiraatee jireenyi isaatiif hayyummaan isaa dukkana keessaa ifan nu baase garbummaa keessaa bilisa nuu kenne nu ammoo akkamiin kabajinaan waan hunda keenyarraa eeggamu. Warri alaa biyya ambaatti waan guddaa ka godhan sun warri biyya jiru maal godha jedhanii nu gaafataaran. Tokko keenya aduun hafe tokko keenya daa'imarraa haga jaarsaa dhufnee abbaa keenya abbaa seenaa kana kabajaa akka mudhimnu guyyaa kana hunda keessanuu isin affeera. Galatooma. Karaa Finfinnee irrattis waan ta'u qopheessaa jirra. Asittis adda kunoo dhufnee koree naannoo kanaa olii waan ta'u qopheessine guyyaa sanbata guddaa dhufuu kana isaan geggeessuu fi waan barbaachisu mara fidnee jirra. Waan hafeen ummanni biyyaa amma nageellee dhufnee as jirra. Anis oliin erganii ummanni biyyaa beekaa wallaalaan jaarsaa jaartiin barataan gadi baatanii janna kana akka geggeessitan kabajaan isin gaafanna. Bakkeen itti simannu waltajjii uummataa akka ta'e namuyyuu beekuu qaba. Bakkeen achiin booda immoo qophiin ta'uu fi mudhanni achi taasifamuu qabu haala aadaatiin simatamee haala aadaatiin sagantaan sun deemsifamee awwaalchaa fi waan ofirraa kabajaan geggeessinuu fi kana irratti uummanni akka nu argamu waamicha dabarsina.